Hayyee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin qaqqabachaa hani lataa labataadhaa. Egaa guyyaarraa kana immoo kutaa arfaffaa viidiyoo editing irratti qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti nu hordofaan affeerraa kooti. Viidiyoo isaa kanaan dura hojjetame warri inni ilaalle immoo ilaaluudhaan isiniin jedha. Guyyaarraa kana akkuma mata duree isaarraati hubachuuf yaaltanii wantan guyyaarraa kana isinitti agarsiisu. Akkamitti viidiyoota keenya irratti edit gochuu transitionota garaagaraa fayyadamuu akkasuma effektota garaagaraa akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunis levelii jalqabaa irratti wantoota kana baruun waan isin barbaachisuuf isa kana isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti filmooraa keenya ni bananna. Erga filmooraa keenya banannee viidiyoo irratti edit gochuu barbaannu viidiyoo tokko isaa ta'uu lama hin fidannaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo ani filadhe kanadha. Viidiyoo keessan kana iddoo kanatti drag gootanii fidattanii as kaa'uu dandeessu. Then match to the media tu amma viidiyoon sun kana fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kanan edit godhataanaan viidiyoo kana keessatti akkamitti transitionota garaagaraa gashuun nan danda'a. Akkasumas viidiyoota kana keessaatii waan qaamaan barbaachisne yookiin immoo dubbiin barbaachisne tokko akkamittiin kutaa. Kana malees wantoota garaagaraa isinitti agarsiisaa. Amma dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Fakkeenyaaf iddoo kana ammanii iddoo kanatti fakkeenyaaf ammanii kan hin dhufee dubbii jalqabee fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaaltan dhufeen taa'ee isaan dhufee taa'ee kana kutuu yoon barbaade fakkeenyaaf dhaabachiisee iddoo kanadha. Iddoo isaarratti deemeen cuqaasadha. Ergan cuqaaseetii mallattoon iddoo kanaati isinitti mul'attu jirti. Mallattoon akka maqasii kuni mallattoo akka maqasii kana fuudhee nan kutaa jechuudha. Amma viidiyoon koo citeera lamatti. Ergan kuteetii isa iddoo kana jiru guutumaa guutuutiin balleessaa. Maaliif iddoo kanatti iddoo aanatti dhufee taa'umsa taa'e waan ta'eef isa kana keessaa balleessee iddoonni waan isaa waan iddoo viidiyoo jalqaba waan barbaadeef isa kana nan balleessaa jechuudha. Delete itti buutu keyboardii keessanirraa yookiin immoo iddoo kana delete kan jettu kana hin balleessitu jechuudha. Kana booda kana qabdanii iddoo kanatti butattu. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti amma viidiyoo koo irratti salphaatti akkuma argaa jirtan kana adeemaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti kutee wantoota garaagaraa gidduu gashuun nan danda'a. Barreeffamoota garaagaraa gidduu gashuun nan danda'a yoon jedhee fakkeenyaaf amma dhaabachiisee viidiyoo koo iddoo kanatti kutee fakkeenyaaf amma waan ta'e tokko gidduu gashinaa fakkeenyaaf viidiyoo keessaati fakkeenyaaf kana keessaati kana fakkeenyaaf yoon gidduun gasha ta'e viidiyoo fideedduu kanan gashaa kana booda akka kana immoo walitti butaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo kanaafi akka dhufeen play gaafan godhu iddoo kanatti dhufee kana galaa jechuudha. Kanaaf iddoo kana gidduu immoo transitionota gashuun narra jira jechuudha. Maaliif viidiyoo tokko gara viidiyoo tokkotti gaafa darbu transitioniin waan barbaachisuuf anis iddoo kana gidduu transitionii gashuun narra jira jechuudha. Transitioniin maaliif barbaachisaa? Viidiyoon keenya viidiyoo tokko gara viidiyoo tokkotti gaafa darbu smoothly yookiin immoo wanta namatti tolu tokko akka ta'uufidha jechuudha. Fakkeenyaaf transitionii keessaatii wanta baay'ee jira. Transitionii keessaa angaraa keessanii filachuu dandeessu. Akka kanatti gashuu dandeessu yoo barbaadanii kana gashuu dandeessu filattanii jechuudha. Kan garaa keessanii bareedaa isaa kan ta'e ansinitti tole tokko gashachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ammanii yoon kana galchee as gidduu kunoo akka kanatti fidanii drag gootanii fidanii gashuu ni dandeessu jechuudha. Kunis kan inni isin gargaaru akkuma nama isinitti himee viidiyoo sana lamaan wal qabsiisuuf yookiin immoo viidiyoo keessaniif isin gargaara jechuudha. Kun amma akka argitanii sirriittidha kan inni anaaf hojjechaa jiru jechuudha. Kun amma akka argitanii iddoo kanatti galchadheera. Iddoo kanatti immoo hin galchine waan ta'eef iddoo kanattis smoothly akkanaaf hojjetuuf iddoo kanatti hin galchaa. Fakkeenyaaf iddoo kanatti click godhee yoon play jedhee kun akka kanattidha kan inni dhufee gidduu naaf galu jechuudha. Amma way transitionii isinitti agarsiiseera. Amma immoo kan nuti waliin ilaallu effektota kana akkamitti akka fayyadamnudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kun jalqabaa kana akkuma ilaalaa jirtan kanatti akka kanatti inni play ta'aa jiru. Effektiin tokko iyyuu irratti mul'ataa jiru.
Kanaaf effektii irratti dabaluu barbaade effektii keessaatii kan garaa koon filadhaa. Jalqaba garuu viidiyoon irratti effektii sana hojjechuu barbaadu irratti jalqaba click yookiin immoo cuqaasaa jechuudha. Kana booda as keessaatii filadheen irratti apply godhaa. Fakkeenyaaf akkuma argitan waan akka xifxaaffaa kana irratti argaa jirtu kun effektiidha. Fakkeenyaaf kana fayyadamuu dandeessu, kana gochuu dandeessu, effektoota garaa garaa irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana wantoota garaa garaadha kan inni of keessaa qabu. Kunis gaa viidiyoo keessan more akka bareeduu fi akka ija namaatti toluuf in gargaara jechuudha. Kan biraan karaa keessanis keessaatii filattanii fakkeenyaaf viidiyoo yookiin immoo white and black jechuudhaaf kan isin gargaaru auto enhance black and white kan jedhu kana viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo durii fakkeessitanii hojjechuu barbaadanii bad TV signal garaa keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana keessatti akka garaa keessaniitti gaa kan isin wanta kana hojjechuu dandeessanii fakkeenyaaf amma fiilmii keessatti wantooti garaa garaa wanta akka jedhame fakkaatee yeroo baay'ee mul'ata. Isaaf isin gargaara. Kan biraan wanta garaa keessanii as keessaatii kan viidiyoo keessanii wajjin wal qabatu hojjechuudhaaf isin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma white and black kana godhee yoon dhiisee fakkeenyaaf iddoo kanatti immoo kan garaa kootii hojjechuu yoon barbaade fakkeenyaaf iddoo kanatti dhaabachiisee fakkeenyaaf yoon keessaa kutee as kanatti keyboard irraatii cut gochuudhaaf yookiin immoo mallattoo ishee kanaa fayyadamuudhaaf control plus B fayyadamuu dandeessu. Kana booda fakkeenyaaf iddoo kana gidduutti transitionii wayii gashee yeroo baay'ee transitionii jaaladhu keessaatii fadii fi dissolveedha. Fadiin baay'ee natti tola. Kanaaf fakkeenyaaf amma iddoo kanatti akka argitan kanarratti transitionii biraa godhee isa sanarratti immoo transition biraa yoon godhee nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaatii kanarratti apply yoon godhee iddoo kanatti jechuudha. Amma akka argaartanii irratti apply godheera jechuudha. Iddoo kanatti waan tokko irratti apply hin taane amma immoo play gootanii transitionii iddoo kanatti fayyadamnee kana gidduutti gashinee amma sirkii kun dhumee immoo transitionii biraa gidduutti gashinee iddoo kanatti immoo effektii fayyadamneerra jechuudha. Effektiin keenya kuni akka inni sirriitti nuuf bareeduudhaaf wantoota garaa garaa irratti hojjechuuf nu gargaara. Amma immoo dhumee waan inni biraa jalqabeera jechuudha. Amma isa immoo kanan fayyadaman fakkeenyaaf isas fideen irra kaa'a. Irra keessa kaa'uun sun karaa jalaa osoo hin taane karaa irra keessaa keessa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii iddoo kanatti yoo ilaaltanii kunoo akka kanatti jechuudha. Iddoo kana kan jiru kalarii biraadha. Achi immoo transitionii biraatiin darbee iddoo kana immoo kan jiru gosa biraadha jechuudha yookiin immoo effektii kan biraadha jechuudha. Effektoonni kunis gaa viidiyoo nama hawwatu tokko hojjechuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Kanas filattanii akka garaa keessaniitti isinitti tolu tokko hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraatii kaasee immoo fakkeenyaaf kunoo kana yoon fayyadame qabdanii akkas dheeressuu ni dandeessu. Amma garaa keessaniitti fakkeenyaaf iddoo kanarraatii kaasee ilaalaa. Kana ture kalariin isaa immoo kanatti jijjiirame jechuudha. Tosin waan tokko viidiyoon keessa waan tokko jijjiirameen akka kanatti effektii isaa jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Mala salphaatiin gaa akka kanatti effektoota fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Gara elementiitti gaafa dabarru elementiin immoo wantoota garaa garaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf yoo ilaalle fakkeenyaaf wantoota garaa garaa waan akka animeeshinii garaa garaa viidiyoo keenya irratti fayyadamuu yoo barbaanne isaan kana ni fayyadamna jechuudha. Baay'een isaanii interneetii birattidha kan isin deemtanii download godhatanii kun mallattoo akkasii warri qabanii yeroo baay'ee interneetii biratti kan isin deemtanii godhattan jechuudha. As keessaatii kan garaa keessanii filattanii irra kaa'achuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti qabee fidee yoo kana kaa'e gaafa play ta'u mallattoon elementii kanaa irra dhufaa jechuudha. Kun amma ilaalaa iddoo kanatti irratti dhufeera jechuudha. Effektoota akkasii irratti fiduu yoo barbaadan fakkeenyaaf
kun daanti on fiduu barbaade zaan kun akkuma argartan kun akkanattidha irratti fidachuu ni dandeessu jechuudha waan garaa keessanii fakkeenyaaf amma tokko isaanii yoo ilaalle fakkeenyaaf laabii kan ilaallatu warra kana fakkeenyaaf kana akkuma argartanii animeeshinoota akkasii irratti viidiyoo keessan irratti fayyadamuu dandeessu warra akkasii irratti fayyadamuu dandeessu kallattii garaa garaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha kan biraa journey wanta garaa garaa kanas isaan kanas irratti fayyadamuu dandeessu fakkeenyaaf amma kana qabee iddoo kanarra hongashee gaafa play ta'u viidiyoon koo kana fakkaataa jechuudha kanaaf baay'ee namatti tola yoo seeraatiin itti fayyadamaa deemnee sheepii garaa garaa fayyadamuudhaaf hand drawing fakkeenyaaf kun hand drawing gaafa jedhamu waan harkaan kaafamaa deemu wayii kan fakkaatu jechuudha fakkeenyaaf iddoo kana ilaalaa kun waan namni kaasee wayii fakkaata ofii isaatii jechuudha wantichi wanta baay'ees keessa jiraata fakkeenyaaf baajota garaa garaa akka fayyadamuutti fakkeenyaaf seel tuudistanii wayii gurgurtaa wayii seesartaan now sale now on sale now kana fayyadamuu dandeessu wantoota baay'ee is keessaatti fayyadamuu dandeessu tutoriaalii yeroo laattaniif immoo wanta tokko agarsiisuu barbaadan mallattoolee garaa garaa fayyadamuu dandeessu wanta tokko kallattii wanta tokko agarsiisuu dandeessu akkasumas fakkeenyaaf laayikii koomentii waan akkasii kana yoo hojjechuu barbaadan immoo web kan jedhu kana keessaatti fakkeenyaaf laayik godhaa YouTube ko kana laayik godhaa jechuu barbaadan mallattoo kana mul'isuu dandeessu fakkeenyaaf mallattoo daawunloodii fakkeenyaaf kun immoo kilikii waan akkasii hojjechuudhaaf sin gargaara jechuudha warra kana fayyadamuu dandeessu pits warra kun immoo emoojii garaa garaa fa'aadha waan garaa garaa ilaaluuf sin gargaara emoojii kun akkuma argitanii kanas fayyadamuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo keessan irratti zan drag gootanii of fidanii irra kaa'uudha jechuudha kana booda yeroo play gootanillee mana salphaatiin ni argattu kanaaf haala kanaatiin viidiyoo keessan irra transitionii effectii fi elementoota kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha egaa kutaan arraaf qopheeffadhe kana fakkaata ture amma ammaatti na wajjin turuu keessaniif baay'een isin galateeffadha warri miseensa YouTube L2 Tech hin taane subscribe gochuudhaan miseensa YouTube L2 Tech ta'an isiniin jedha hiriyoota keessaniifis share gochuu hiriyoonni keessanis akka subscribe godhaniif jajjabeessuun YouTube afaan Oromoo kana guddisuun gahee keessan baadhaan isiniin jedha amma dhumaatti na hordofuu keessaniif galatooma kutaa shanaffaa isaa immoo ilaaluu hin dagatinaa nagaatti